Hai guys, akkam jirtu. Guyyaa irraa kanas wanti isin fayyada akkasumas immoo irraa barattu jedhetii yaadeen isiniif qabadheetti dhufe. Araan kana kan inni ilaallu bilbila namaa akkamittiin to'achuu dandeenya, wanta namni haasa'u akkamittiin dhaggeeffachuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisa. Kana kan isin gootan appilikeeshinii tokko maleedha. Salphaatti koodii barreessuudhaan bilbila namaa wanta namni haasa'u dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan gubbaa kanarratti milikkita garaagaraa hin fide jechuudha. Bilbilli keessan akka inni xalafamee jiru yookiin immoo akka namni isin dhaggeeffachaa jiru uumawaa tokko milikkita agarsiisuu hin qabu. Kanaaf isin uumawaa tokko hin beektan jechuudha akka namni bilbila keessan dhaggeeffachaa jiru. Kanaaf kana akkamitti akka ofirraa ittisnu akkasumas immoo akkamitti akka dhaggeeffachuuti dandeenyu yookiin xalafuuti dandeenyu kanan isinitti agarsiisu ta'a. Egaan koodii ittiin irraa balleessitan faana jechuudha kan isinitti agarsiisu karaalee garaagaraadha kan isin wanta kana isinitti agarsiisu waan ta'eef hanga xumuraatti sirriitti isteeppii koo daawwadhaa. Akkamitti akka ofirraa ittistan ni bartu, akkamitti akka gochuu dandeessan illee ni bartu waan ta'eef akkamitti akka irraa of eeggattan salphaatti beekuu ni dandeessu. Kanaaf namni isin miidhu jechuudha. Egaan isinillee akka isin nama miitan hin barbaadu. Kanaaf amma isteeppii isaan isinitti agarsiisa. Isa dura garuu kanneen aangoon chaanalee koo isa haaraa kana subscribe hin godhin jirtan subscribe godhaa. Akkasumas mallattoo duraa kan fuulaan jirtu kana cuqaasuun ol godhachuuti hin dagatinaa. Viidiyoolee isin fayyadan ammaan dura wantoota hedduu isiniif gadhiisee waan jiruuf immoo galtanii daawwachuuti hin dagatinaa. Baay'ee tokko irraa fayyadamtuun isin jedha. Kanaaf amma ni eegalla. Jalqaba wanti isin gootanii bilbilli keessan akka inni haakitee jiruu fi ta'ee hin jirre cheekii gochuu qabdu waan ta'eef maal gochuu sirreera. Mallattoo kana barreessuudhaan kana bilbilaan isiniin jedha. Saniin booda bilbilli keessan akka inni to'atamee jiruu fi hin jirre ittiin adda baafattu jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf bilbila koo iddoo kanarraa agartan bilbila koo namni wayii na dhaggeeffachaati jira jechuudha. Wanta naasa'u bilbila kanarratti akka darbu taasifameeti jira jechuudha. Okay. Ergiin kana beekee akkamittiin ofirraa ittisan kan jedhuun isinitti agarsiisa. Dhumarratti immoo akkamitti akka bilbila namaa to'achan ofii keessanii akkamitti akka dhaggeeffatan isinitti agarsiisa. Kanaaf amma wanta kana ofirraa balleessuu waan hin qabuu fi akkamittiin ofirraa balleessa kan jedhuun isinitti agarsiisa. Okay, kana gochuudhaaf wanti hin godhu kunoo mallattoo kana ni barreessitu jechuudha. # duwwaa duwwaa lama # saniin booda ni bilbiltu. Kun akkuma agartan Rek successful jedhaat jira. Amma guutummaa guututti irraatii badee jira. Kanaaf ammas irra deebiidhaan bilbilli keenya guutummaa guututti to'atamee akka hin jiruu fi hin jirre cheekii goonaa. Kanaaf kana barreessinee kun haala kanaatiin saniin booda kunoo ni bilbila jechuudha. Amma guutummaa guututti wanti nu jalaa xalafamee jiru yookiin immoo namni nu to'achaa jiru tokko hin jiru. Haala kanaatiin beekna jechuudha. No forwarding, no replay kan jedhu haala kanaatiin no isin jechuu qaba jechuudha. Hundumti isaa kanaan beektu jechuudha. Koodiin isaa kunoo akkuma agartan kana barreessitaniitu 61 kunoo koodiin isaa kanadha jechuudha. Kanaanitu bilbila keessan cheekii gootu yeroo kamittiyyuu. Kunoo akkuma agartan mallattoo kana isiniif fida jechuudha. Immoo akkamitti akka bilbila namaa to'achuu dandeenyu wanta namni haasa'u akkamitti dhaggeeffanna kan jedhuun isinitti agarsiisa. Kana gochuufis gubbaa kanarraa milikkita kan agarsiisu waa tokko hin jiru. Siitingii garaagaraa keessa deemuus nu barbaachisu. Wanti nu gochuu nurraa eegamu koodii amma isinitti agarsiisu barreessuutii qofaadha jechuudha. Okay, isas gochuudhaaf kunoo mallattoo kana ni barreessitu jechuudha. Star jettaniitu 61 ammas star gootanii saniin booda kana boodatti immoo lakkoofsa bilbilaa keessan galchitu. Egaan koodiin kun koodiin isinitti agarsiisu hundi isaa bilbila namaa hundumaa irratti ni hojjeta. Kanaaf bilbila keessan ni barreessitu. Amma fakkeenyaaf 930 yoon jedhee calluma jedhee bilbila wayii nan barreessa jechuudha. Saniin booda nan bilbila jechuudha. Haala kanaatiin kunoo amma akkuma agartan registration was successful naan jedheeti jira. Kana jechuun egaa guutummaa guututti bilbila namaa sanaa to'adheetiin jira. Koodiin isaa kunoo ammas irran isiniif deebi'a. Warri hin ariifatte naan jettan baay'een keessa waan jirtan koodiin isaa kunoo isa kanadha. Kana barreessitaniitu saniin booda dhumarratti immoo lakkoofsa bilbilaa keessan ni galchitu jechuudha. Haala kanaatiin akkuma agartan bifa kanaatiin ergi barreessitanii dhumarratti immoo mallattoo maslaalii gootanii bilbiluu qofaadha. Achi booda kunoo akkuma agartan ni xalafamaa jechuudha. Egaan lakkoofsa kana yeroo barreessitanii kan isin barreessitan lakkoofsa nama sanaa irrattidha. Innaan isiniin jedhu bilbila nama sanaa irrattidha kan isin kana barreessitan malee bilbila keessan irratti mini. Bilbila keessan dhuma kana irratti kan isin galchitan bilbila isa kan keessanidha. Garuu bilbila nama sanaa irra dhaxxaniitu moobaayilii nama sanaa irratti kana barreessitu jechuudha. Koodii sana saniin booda ergi bilbiltanii guyyaa gaafa irratti barreessitanii koodii kana irra galchitanii kaastanii wanta inni haasa'u hundumaa dhaggeeffachuuti isin dandeessa jechuudha. Kanaaf koodii warrootan kana kan isinitti agarsiise bilbila nama sanaa irratti kan guutamudha jechuudha. Egaan bilbila nama sanaa irraa balleessuu yoo barbaaddanis immoo wanti isin gootan fakkeenyaaf koodii kana barreessitanii akkuma agartan yoo bilbiltan haala kanaatiin Rek successful isiniin jedha jechuudha. Kanaaf akka kanatti irraa balleessitu akka isinitti bilbila namaa dhaggeeffachuu dandeessanis karaa kanadha. Egaan paartii 1dha. Paartii 2 immoo wanta kan biraa isiniif qabadhee dhufa ammas nagaan naaf tura. Bye.